addunyaarraa anaaf namoota lubbuun hin jirre keessaa Oromticha Adam Saadoon ajaa'ibsiifadha. Akka seenaan nu lallabdutti Adam Saadoon lola qotee bulaa Baalee Waaqoo guutuun hoogganamu irratti nafxanyoonni waraana isaan irratti banan irratti loowwan isaanii fixaniiru. Isarratti jeneraal Waaqoo guutuun xalayaa Naabir Maddaa Oromoo Tuulamaatti ergaa ture. Kitaaba kanarra jira, kitaaba seenaa tokkorra jira. Adam Saadoof peejii 14 erge. Fuula 14. Yaa fuula 14 erge. Adam Saadoon achi ka'ee gara Oromoo Tuulamaatti xalayaa Naabir Maddaa kana geessuuf otoo deemuu lukkeewwan nafxanyootaan qabama. Gaafa qabamee to'annaa jala oolu battalumatti mana fincaanii nageessaa jedhe. Mana fincaanii nageessaa jedhee fuula 14 waraqaa xalayaa sana nyaatee itti bahee inni garaadhaan nu bahee garaatti nu deebi'eeti waan fiddan fidaa jedheen. Nama kana gaa addunyaa irratti beekamuu baatus anis nama addunyaa irra jiraatu keessaa isa tokko, innis nama addunyaa irra jiran keessaa isa tokko, nama lubbuudhaan hin jirre, nama seenaa kanaan ajaa'ibsiifadha. Isarraayis barnoota guddaan argadhe. Maalan argadhe namni waan kaayyeeffate tokkoof waan gochuu qabu akka gochuu qabuun irraa baradhe.